Ashama akkam waltan daawwattoota keenya oduu ammaaf qabnuun isinitti himaan Badri Yusufi. Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessatti miseensonni poolisii Oromiyaa 44 rasaasan erga madaa'an booda haalli naannichaa yaaddoo tahee jira jedhame. Haleellaa kibxataa gaddaa raawwatame kanaan miseensonni poolisii Oromiyaa 44 kan madaa'an yeroo ta'u isaan keessaa 6 miidhaan cimaan waan irra ga'eef yaalaaf gara Finfinnee ergamanii jiru jedhamee jira. Haleellaa kanaan namoonni ajjeefamuuf dhiisuu isaanii wanni adda bahee hin jiru. Dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa haleellaa kanarratti odeeffannoo hin qabu jedhanii jiru. Amma dura mootummaan Itoophiyaa ji'oota fulbaanaaf caamsaa dabree keessa miseensonni poolisii Oromiyaa 112 milishoonni 57 fi qondaaltonni mootummaa 18 waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefaman jechuun himatee ture. Torbaan lama duras achuma Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti yoo xiqqaate namoonni 200 ajjeefamuun kan yaadatamu. Akka gabaasaa maddeenitti ammoo hagayyaa 31 bara 2021 ganama keessa toora sa'aatii 9 walakkaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo maadhee humnoota mootummaa magaalaa Gaalloo irratti haleellaa adeemsisanii jiru. Lolli kunis sa'aatii 3 magaalaa keessatti kan adeemsifame yeroo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa waajjira poolisii aanaa Saasiggaa irratti fudhatee kanaan hidhamtoota murtii malee barootaaf hidhaman bilisa baasuu himamee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii gama isaaniitiin tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waajjira poolisii aanaa Saasiggaa irratti fudhate kana fuula Toyotara isaan irratti maxxansee jira. Barreeffama isaa keessattis oolan Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessatti hidhamtoota siyaasaa 100 bilisa baasee jee haleellaa kanaan humnoonni mootummaa madaa'an hospitaala yuunivarsiitii Naqamtee guutan jechuun barreessan obbo Odaa Tarbii. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo galmee shoror keessatti erga ramadee booda maqaa ABO Shanee jedhuun ammoo namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu fi kaanis hidhamanii jiru. Ambaasaaddarri USA Linda Thomas Afrikatti bakka bu'aa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjo waliin mari'atanii jiru. Ambaasaaddarri Linda Thomas Greenfield Twitter isaan irratti barreeffama kaayaniin Obasanjoon gaanfa Afrikaa bakka bu'uun gamtaa Afrikaatiin muudamuu simatanii jiru. Qaamoleen Itoophiyaa keessatti araara buusuuf hojjetan marti akka deeggaranis gaafatan. Lindan hojii Olusegun itti seenan kana milkeessuuf kan cinaa dhaabbatan ta'us Lindan himanii jiru. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo Itoophiyaa keessatti qaamoleen marti lola itti jiran dhaabanii gara marii araaratti akka dhufaniif gamtaa Afrikaatiin dhiheenya kana kan muudaman. Bulchaan Naayijeeriyaa duraanii fi gameessi siyaasaa kun guyyoota dhufan keessatti gara gaanfa Afrikaatti imaluudhaan dirqama rakkoo siyaasaa Itoophiyaa araaran furuuf gamtaan Afrikaa itti kenne ni eegalu jedhamee eegamaa jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa fi TPLF manguddummaa Olusegun kana fudhatuu fi diduu isaanii wanni baramee hin jiru. Amma dura mootummaan federaalaa Itoophiyaa garee shoror keessaa TPLF waliin hin dubbadhu jechuun isaa kan yaadatamu. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniitiin gamtaan Afrikaa loogii qaba jechuun qeeqa dhiheessanii turan. Magaalaa Burraayyuu keessatti gandeen malkaa Gafarsaa fi Gafarsaa noonnoo keessatti humnoonni mootummaa maqaa gaachana sirnaa ji'uun leenjii fudhataa turan dhukaasa banuun jiraattota jeeqaa akka turan gabaafamee jira. Humni leenjii gabaabaa fudhatee kun torbaan lamaaf magaalaa keessa naanna'uudhaan rasaasa dhukaasuun jeequmsa uumaa akka turan namni BBS'if yaada laate tokko himee jira. Namoonni leenjii fedhii alaa keessatti hiriiran kanneen ijoollota manguddoota dabalatee murnoota hawaasa hundarraa kanneen walitti dhufanii jedhamee jira. Mootummaan sodaa keessa galee waan jiruuf namoota kana humnaan walitti guuree leenjii kennaa fi ture jedhamee jira. Gama biraatiin dabballoonni fi milishoonni akkasuma kaabinoonni saamicha lafaa bal'aa irratti bobba'anii jiru jedha odeessi nu dhaqqabe kun. Oromiyaa keessatti namoota fedhii isaaniitiin ala adda waraanatti bobbaasuun kun itti fufee jira. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsaa noonnoo fi malkaa Gafarsaa keessatti kaabinoonni fi basaastonni milishoonni egaa uummata humnaan gaachana sirnaa jechuudhaan daa'ima jaarsan jedhanii nama humni isaa hin dandeenye humnaan manaa yaasanii leenjii kanatti galchanii karaa konkolaataa irra cufaniidha. Humnaan olatti uummata reebaniidha kan gara kanatti oofatii jiranii. Egaa yaa ta'u malee magaalaan Buraayyuu amma naannoon isaan irra jiran kuni hojiin isaan itti adeemaa jiran kun amma dirree waraanaadha malee isaatii kanatti kan fakkaachatii jiru. Dhukaasni humnaa olitti kan dhukaa jiru uummata burjaajessaadha kan jiranii katamaadhuma keessatti naannoodhuma namni jiraatan itti baay'atu keessatti rasaasa reebuudhaan qabannaa meeshaa bartuu alaabaa bartuu
akkaataa itti diina rukutan jechuudhaan akka itti dhukaasarra oolu torbee tokko lakkoofsiseerra. Humnaa olitti amma dhukaasni kan jiru naannoo nuti jiraannu kanatti amma dhukaasni sa'aatii isinitti haasa'aa jiru kanatti humnaa oli dhukaasni amma dhaga'amaati jira fuullee sanarratti achi ba'ee waan baay'ee nama jibbisiisudha. Haalli mootummaan kun itti deemu kufaatii dhumasaa agarsiisa malee uummata humnaan meeshaa itti hidhanii humnaan leenji'a jechuun kun maaliif sodaa of keessaa qabu waan agarsiisudhaa fi uummanni immoo tokkummaa isaatiin warri achi humnaan amma deemu kunis ituma humnaan irree meeshaan kun dhuguma kan harka ka'u yoo ta'e meeshaa kana garuma mootummaa kanatti garagalchuudha malee uummata Oromootiif wanti inni godhe hin jiru. Mootummaan kun diina uummata Oromooti akka nuti ilaallutti warrumti minishaa humnaan uummata deemtee kaabinoonni baastu kun irree gaafa achi deebite immoo saamicha lafaatti kan galanii amma akka buraayyuutti saamichi lafaa baay'ee humnaa olitti bakka kantiibaadha hanga minishootatti minishoota hanga liqaambariidha hanga gadautti baay'ee saamicha lafaa irratti kan bobba'anii jiran akka buraayyuutti waan baay'ee nama jibbisiisudha. Sa'aatiin kun wanti keessa jirru baay'ee tokkummaa nu barbaachisa keessa falaa uummanni Oromoo dammaquu qaba. Warshaan Meedirook laga Danbii godina Gujii Bahaa Shaakkisotti argamu bifa haaraan hojii isatti deebi'uu fi beeksisa baase. Warshaan kun ganna hedduuf albuuda warqee fi silvarii dachii Oromiyaa keessaa oomishuudhaan gabaa alatti ergaa ture. Hojii kanaan waggaatti galii qarshii biliyoona 1.7 olitti tilmaamamu ni argata jedhamee jira. Warshaan kun kana keessaa 200 qofa kan jiraattonni naannichaa irraa fayyadaman. Warshaan albuuda Meedirook bu'aa olaanaa lafa Oromiyaa irraa argatus faallaa kana ammoo jiraattota shaakkisorraan miidhaa geessisaa turuu isaan ni yaadatama. Erga mormii uummata Oromootiin EPRDF kufee booda haalli ture hanga tokko fooyya'us amma garuu bifa haarayaatiin Oromoonni keessaa haala moggeeffaman keessatti haala jiraattota miidhuu fi hin fayyanneen hojiitti deebi'uuf akka jiru gabaafamaa jira. Addatti keemikaalli warqii oorii irraa baasuuf itti fayyadamaa ture sanaadiyeemii fi meerkuuriin hawaasarraan miidhaa cimaa geessisuun isaa kan yaadatamu. Qaama daa'immanii laamshessuu fi ija jaamsuu akkasuma dhageettii malee dhalatuun naannicha keessatti mul'ataa turee jira. Namoota gurguddoo onnee dhukkubsuu fi rakkoo sammuu cimaaf saaxiluun isaatis gabaafamaa ture. Gadaamessa namaa fi beeladootarraanis miidhaa geessisaa akka turetu gabaafame keemikaalli kun. Kana malees faalamiinsa biyyee bishaanii fi qilleensaa uumaa ture. Keemikaalli kun warshaan kun miidhaa hawaasarraan geessisuu akka dhaabuuf jiraattonni naannichaa hiriira bahuu fi daandii cufuun mormii isaanii dhageessisuun kan yaadatamu. Erga cufamee tureen booda amma garuu bifa haarayaan hojiitti deebi'uuf hojjettoota ramaduuf beeksisa baasuu isaati odeessinuu dhaqqabe kan mul'isu. Warshaan hojii isaatiin jiraattota shaakkisorraan miidhaa cimaa geessise kun hayyama mootummaarraa argachuuf dhiisuu isaa ragaan mirkaneessu hin argamne. Kana malees haala durirraa fooyyee qabuun akka hojjetuuf wanni ifa ta'ee fi jijjiirame akka hin jirre odeessi kun ni mirkaneessa. Afgaanistaan sulula Panshir keessatti lolli cimaan garee finciltoota fi Taalibaan jidduutti adeemsifamu itti fufee jira. Gareen Taalibaan finciltoota National Resistance Front jedhamu waliin falmii jabatti seenee jira jedhame. Akka Taalibaan jedhutti finciltoota kanneen irraa aanaalee hedduu qabachuu fi miidhaas irraan geessisanii jiru. Garuu gareen National Resistance Front yookaan NRF jedhamu miseensota Taalibaan dhibbootan ajjeesuu fi akkasuma daandii murteessoo qabachuu isaa himataa jira. Walwaraansi kun kaaba magaalaa Kaabulitti kan argamu kutaa Panshir sulula gareen Taalibaan hanga ammaan to'atan keessatti itti aanan pirezidaantii Afgaanistaan duraanii Amrullaa Saalaa dabalatee miseensonni humnoota nageenyaa duraanii fi milishoonni naannichaa garee finciltoota kana waliin hidhatanii jiru jedhamee jira. Bulchaa naannichaa kan ta'an Ahmad Mas'uud hoogganaa finciltoota kanaa akka ta'ellee akkasuma qindeessaa akka jiran maddeen kan gabaasan. Taalibaan garee finciltoota kana waliin dubbachuuf fedhii qabaachuu ibsaa ture. Kana malees naannolee isaan keessa sosso'an humnaan to'achuuf fedhii akka hin qabne Taalibaan ibsaa ture. Dubbi himaan garee Taalibaan Zahibullaa Mujaahidiin ammoo erga waliigalteerra gahuun dadhabamee booda humnoonni isaanii sulula Panshir finciltoonni maadheeffatanitti bobbaafamuu himanii jiru. Akka gabaasaa maddeenitti finciltoonni kanneen miseensota Taalibaan 330 ol ajjeesanii jiru. Dubbi himaan finciltoota Afgaanistaan NRF kan ta'an Faamii Dashtii akka jedhanitti gareen isaanii miseensota Taalibaan 350 adda waraanaa lamarratti ajjeesanii jiru.
dabaluunis loltoonni kanneen garee Taalibaan waliin ejjennoo garagaraa waan qabaniif qabsootti seenanii ji'an. Aangawaan garee finciltootaa kun baay'inni loltoota isaanii ammoo gara 9,000 akka caalantu gabaafamaa jira. Gareen Taalibaan saba wayyabarraa walitti hundeeffame ganna 20 loltoota Ameerikaa fi humnoota neetoo waliin falmii cimaarra erga tureen booda walakkeessaa ji'a hagayyaa dabree keessa Kaabulitti deebi'uun isaa kan yaadatamu. Hoggantoota fi maatii dabalatee milishoonni Boko Haram 672 keessatti harka laatanii ji'a. Waraanni Naayijeeriyaa akka ibsa waraana Naayijeeriyaatti milishoonni Boko Haram 6,000 gayan maatii isaanii waliin mootummatti harka laatanii jiru. Kunis yeroo duulli bal'aan kaaba baha Naayijeeriyaatti 7 adeemsifamaa turetti jedhame. Bifuma wal fakkaatuun biyya Kameruun keessattis milishoonni Boko Haram harka laatuu isaanii mootummaan gabaasee jira. Erga hogganaan Boko Haram duraanii Abubakar Sheeku'aa ji'a caamsaa dabree keessa du'anii booda garichi dadhabaa dhufee jira jedhame. Deeggartoonni fi milishoonni isaanii hedduun erga Abubakar du'een booda hamilee dhabuu fi amantaa dhabaa dhufuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Kanneen harka laatan jiddugala leenjitti haaromsa fudhachaa akka jiranillee mootummaan biyyattii beeksisee jira. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti erga Boko Haram bara 2009 Naayijeeriyaa keessatti sochii eegalee kaasee lammiileen biyyattii 300,000 ajjeefamanii kanneen bira miliyoonaan lakkaayaman biyya keessa fi alatti baqatanii jiru. Tolika daawwattoota keenya oduu ammaaf qabnu haganumaa waan nu daawwattaniif ulfaadhaa qophii biraatiin wal agarraa hangasittuu nageetti.